لا في البنك يا معلش يا سيدي وانت تلقى فتني سن كزامت نو بنا تكو بكسر والله همزان جبادين يا ركن همزان جالك يا جبادين جالك تتكنا دوغا ربي همزة منظومات يسال تبنو لا لازم ما يتروبني Awal sinjata ndaganye network naka me mala so kirutan. منظومات يسال دسرا جبادين جبادو جبادو يا Hamza. انت لا بعد جبر انا ربي بكم انا بك ربي سكاين وفكاو يا جلي برنامج كوي إبسا دبيني ميرا بدا أقول لك يا ركين وي يا دي شيفنا ini lagi tiap zaman ini lagi aku di Bandung. Amma ini lagi saya nih, saya berarti saya dia bunda, berasa namanya. Hai gari dah. Me isin me Hamza mati warna sida kan sejiru. Apa dah me? Me Hamza mati warna sida, dah warna sida kan sejiru. Mali fifi dirqama soomana dheedanii yeroo namni quraana dhaggeeffatu yeroo namni istighfaara godhu yeroo namni allahumma innaka afuwwun kariim mutiibu lafa jee karaa deemu yeroo ummanni yaata waabtu baleennaa jiru akkaataa tanyaa san akka durbeenu sanitti maaliifi soomana dheedanii soomana gallakkifatan hogguu kaan gallakkisuun taatu nashiidaan Shaytaan akka itti dhaammataati. Oguutaan namni dhaggeeffatu jiru nashiida maatu Amma ka beeta soomana kana muuziqaan dhaabbatti mire bakka muuziqaa buutu. Laan amma isin namni ka quraana dhaggeeffanne godhaa jirtan ni beektanii bitakkisan dhugaa dhibbarraa dhibbatti fitti hima. Baatuma tanaahu amata guutuu namni muuziqaa dhaggeeffateeti baatuma tanaahu maali namni quraana dhaggeeffataa jechuudha. Nashiidaa baaftanii quraana irraa nama jallittanii. Kana makanya kanaatu namni kan jirrentuun isaa dhaggeeffadha. Anamma quraana yoo juuza 12 jira deera hoyya takkarraa eegale soomanni ganaa meeqa farra jira 10 hungeenya. Namni hundinuu akkanatti yaadee qara'uu qaba garuu namni keenya irreedduun isaa quraanan qara'uu sigalte mi busy dam adda muuziqaa dhaggeeffatoonni fi nashiidaa xiyyaafaa dhaggeeffatee qaroo miti namuu dantaa mataa isaatiif karaa tolfataati. Nashiidaa gisee baastu nashiidaa diyaaspoora irraatti nyaatu taatu baasi. fedhu diyaaspoora jaachuun biyyaa dhagee meel anaaf si qofaa xafaa walitti beekamoo irraa sirraa kana hundarra jee amma nashiidaa nama jechuun ammatu namtuudhaati biyyoo fi faarsuu moosanuu bartaaftee qabdu ganaa saampilaa bartu meedhaapoo gutakka dhaabame ween ibsa ibsaan isinii godhamuudhaan nashiidaan tummataan midhaan gana isinii gabbaan midhaan dhageeffachuudhaaf soofte qopheeffachuu qabdanii boo'uu teessanii warri biyyoormaa keessa jirtanii qophaa'aa. Kun saampila. Laal dhaggeeffatu. Koi talabaat yaamee mucaa kana naatti mataa keessa dhaa. Koi dhaggeeffatu Hamza. Kun qalladin dhaggeeffatu. Nasiraata natti. An nasiraatan sirraa barbaada. Amma ati nashiidaa baaftee jechuudha. Ammoo. Bar saampilaa bar kun ibsa maal taate. Okay saampila. Gana baa'uu deemamu. Wallaahi dhageessaa. Gana maastariin gabbaati maastar. Aya baaftee. Anammaa Hundummaa mirkanaan ni ati. yoo miila agarree malee. Meera naannoo ibsa naafta. Ati akkana jalaan fita. Koi naannatti irraan fita. Nashiidaa baaftee. Nashiidaa baaftee wannummaa mirkanaan amma siraayyaa dura keessee tana manguddoo dhaggeeffata. Malee amma namni maarreen dhaggeeffatu nashiidaa tiitana dhaggeeffataatti raayyaa kompeer gootuuf maaliif ammas? Haya baaftee ayyee. Ayyee gaafii bareeddu jara tokkootiitu uummata walitti qabee muuziqaan raayyaa haraami hin dhaggeeffatinaa janiin labsu jiran. Haya. Hogguusaniin gaa eegagaa taraayyaan dhorkantiyyaa dhaggeeffachuu yaa'anii jee akkasitti foossi godhee jechuu jarri. Amma nashiidatti taraayyaa irra caalti jechuu. Tiyyoo walitti dhuftii tiyyata biyyaatii bar. Taraayyaa irra caalti jechuu. Biyya barra wanni caalaan jirtu bara addunyaa tana gubbaa lubbuu namaa caalti biyyi maal taate isaati ibsa. Noo nashiidante taraayyaa ni caalti jechuu. Walumatti dhufti wayi. Walumatti dhufti jechuun teetu nashiidatti saabamtu jechuudha. Ibsaa dhageessiira keessaa bayyee. Aboo maaluma taate yaa ibsaa sirraan dhiyaatu. Aboo firraa jijjiiriin jeeni barraa iyyaan. Hin garreeti. Haya. Hamzaan dafee miira keessa galaati miira keessa galchina. Tasgabbaa. Hamzaa dhaggeeffadhu. Tokkoffaa dhaggeeffadhu siifin hima. Wallaahi wabdillaahi nashiidaan tantee sangatee sirritti hadhaaf taate hadhataan nama salachee tokko ni jiraame.
Takka kana masala chanjiro kadata na masala chanjiro khajibde. Wangere wona masala. Ana mo bakkan arge sanitti naashida. Mena lazina tubatu rapa nanati kam jetta. Laki ta. Naashida sonta naashida da. Laki jawka. Disa na takkas jette. Hamza sun bareedu tante tabba bete cha. Gara tarayyan geesuga. Rayya qofatti nu jaran bu immale. Barsilaisan na wena mo gurgudda base rayyan barta lotati. Tatu lonet lulugat. La Hamza yo na tawarri garaa keessa jirullee itti lulluuqatu nu garta. Anduloni nageeffatina nageeffadhu naanaati lota ambaafne. An generation afin baasina nageeffadhu. Generation akka khiyyaa umriiti yaa Kan keessa durriyyee gaara koon qabu bara. Obsa addunyaa rabbii uumatun itti generation Ara durriyyeen jite azaabatti finoftu naanee dhaabbadhu durriyyee dif Obsa naasii goolaba raayyaan nama dhageeffatu naasii hima takka takkatti. Raayyaas haawwan keenyaa fi abboonni keenyaa dhageeffatanii. Anis warri umriiti yaa gadii guutuun ni dhageeffatanii hin beekaa. Waladda qabna nama kana adda adda qabna. Qoy mee qoyan kana dhibe. Hamzaati gaafa xiqqaati wanti lafaan sidhotte moo waan kana gaafattee beekta. Dhageessa Hamza. Ana fedhe yoo ta'e umriin sii gati jeetan of amana amma sii olillee jechuu hin danda'u. Mungkin ta'uu sun danda'u. Umriin ala guutuun naa gadi yaadda'uuna waa takka. Guutuu dhalaan naa akka kabaddaa Sunummaa sirriidha sirrii. Addunyaa kanarraa jechuudha. Wallaahi laazim. Bilbileen isa baraase. Akka raayyaa khiyyaati. Addunyaa kanarraa namni akka raayyaa Hamza jajjaba. Sama biyya lafarratti kufus ganallee tanaa qeeqaan sitti hima fillafiiti keeti. Si jedhee. Anniin dhagaa dubaati natti hin Naashidaan jedhamoo nashiidaan jedhamoo naashidaan jedhan jetti siraayyaa naashidaan. Bakka atan naashidaa akkuma teetiin dhayyatti tiyyatan isaafuma keetiin dhaadhu. Akkanuma. Yaani garuu Hamzaan biyya jaalachuu isaatiin na gammachiisee akka malee biyya jaalata. biyya jaalateeti miti bar biyya jaalateeti miti wallahi. Maalin jaalate? Maalin jaalate? Biyya jaalateeti miti. Inni wali jala waan jaalate. Inni Waa meeqa saa caafanatti haasawna kutta wallahi. Obsi maalin jaalate? Way ati saandaa ishee jabrii agartee ibsa. Naanaati kontarsi gubbaa qabanii gaafa daa'imaa maal taate? Wayyoo. Inni umaree dabala zabanaawi bare. Dimadee Hamzaan ayyaabbatanii. Kontarsi maal keessa gubbaa qabdee? Hamzaan hajjaabir san kan nutti banaa waan rabshaan tolu bakka. Amma isin usa zamzama hawaan baasu dhabee nashiidaa namaa remix godhe faadhana dubbatanii maa jala taa'ee Koi ma fi amma sanin compare goota wallahi. Wallaaleeti dhalageeffadhu woos waan baasu wallaalee ta'imaa remix godhe adeero goggog. Ome arasa godhatu baraawo. Uno homlu jiru baas wooma jau dhabee wooma jau itti yaadee wallaalee ta'imaa. Mee gisee takkanaaf naanee walitti Haa yoo fannin deeman Si uummanni kun dhiirri nutti haasa'uun dhiisu bara kamti haasa'u dhiirri fayyadamu. Waliin deemaa waan ibsaa nurraa obsisi farqa dubbannaa micayyoo tana boy. waliin dhiisaa haa maalinaaf naanee waliin dhiisaa. Isin maal dijita koi maal wani walitti haasoftan kun waliin dabaltani. Maaliin jaabaran mushkilaan akkanaaboo qalbee isaa namni isin ajaa'ibu dudalaa way. Ega waa meeqa amma dhaggeeffadha ala jira kee. Nashidaa ta Hamzaatis nan banaa. Hamza Ibrahimis nan banaa ta Hamza Jaabiris nan banaa. Teerra bareeddu uummanni hafe. Aboo Hamzaa Shajjaab nashiidaan qabu nurraa obsu tanamaa remix godhe gurbaan maal haasa'u. Akkame? Wallahi Qabu inni wayi. Diyaati nashiidaan baafnee bara waan kana ta'uu yaa rabbi Taboo inni taboo gurbaa boo fayyaa qabdu gurbaa. yaa rabbi diin nu barsiisi siree diin islam nu horsiisi jetti tanuma saasa wajja taam Tasaati duuba sun tasaati inni nu footoo Alii Umaree fidee jira. Hayi. jechuun rimis akkas godhu wayyuu akkas godhu wayyuu. Way waatu akka keessatti way waatu irra. Numaan gubadhe kan waan ta'aa buleessu waan nama. Way numaan gubadhe kan waan ta'eef. Hamzaan gana fi gubuun kan keenyaa waa hundaa Kwa adda balleet adda baafna. Teessuun eessertisi? Dit is ons bedrijf. Echt lokaal. Teessert. Inni beek maasar godhe irraa fixee sanuu tanamaa. Amma laa miknaatan dhiyeessin rabshaadhaan dhaabati. An sinjee bara gaafa xiqqaatti uummaan teela baasee dhootte sammuun teetu nama dhageessu. Hamza Ibrahim naasii qopheesse Hamza Jiba Hamza. Biyya ni jirtii barti iyya bar ganaa gadi hin dhiifamne inni gadhiisee jiraan sinjee bara. mee lamaan Isaa duuba AI moo? AI dhaaba kun. Mee nu gammacha. Yaa Rabbi.
يا ربي دين نبرسيسي سير دين إسلام نبرسيسي من قنانيسي Albay samut gorda. يا ربي دين نبرسيسي سير دين إسلام نبرسيسي من قنانيسي توبا ديندا في جلابا يا رب سيجبا سير دين إسلام نبرسيسي من قنانيسي يا ربي دين نبرسيسي سير دين إسلام نبرسيسي من قنانيسي Amala Hamza nutuniyin waan jawda lagefat hika qaba Abo amut gorda tin sin lagefatu jiraasatti ni way. okay lagefatu kharabirattis deeme Bo ma kamna soda bismillah tuni. oy kana ayana lagefatu si jira Bo jiran jebo sadni thanama je sanu way mala so. na lagefatu manzuma tana waan ni filateef waan amta sijabir filateef ajrafi Wo ma jawda. abo manzuman tu irra filatamtu Abo wo ma jawda be jenne waan hika shirake abo lad rabbi tu waan tiqesitu rabbi biratti waan qabdu rabbi kadhachu jahat sigale heddu bareeda akkata umare waan san tiqendeessa sigale Ha okay hada echo. Hada takka jay garu nama isa dura bareeche inni nutti bareena remix godhe garu original duraan baate san hin geenye numma mataan isaatu gizee irra deebu boo jira. Beta isaatti bareeda lammaffaa baasuuta isaa amma riikardii cabsitee bar inshallah kaalamatti ilaalamtee zaman Abadan ban yaayeti yokono namni tarra jaalatu na faayo ta'uu ba. an zaatee bari rabbi subhanahu wa ta'ala Haya na si bana disi mesi unjen comedies. intala baadi jaabani Disi na bana fi na. youtube ni rare warningi tane tumali inuta ta sheekhaate simar meeqoy Disi ya ko ke uder wakta ko di ban. Dagay. ayye Awo ya wala ni ko ya war no as de diru larki akam je way oson lagay mo. haya bani me bani wallahi waru khamanti ni namni jala jiru kun gutu ni ayo atiban Yo itu ma da temale akad yebela tarab din fira kaban. ayye ben Way awo ko mesen jirtu wallahi khanu Facebook ata jirti bas. barra khasanin sinjer si ko man kam khasi Ay kan tahu arkat ya. Itu YouTube isarra si agarsiisu kunola. Hayya awo usa jenne way ana fila jirti ana mi original way fe ka wanti hay. Kunola injirtu YouTube. ayye mut goda kabajan si bada cuma hamza masyaallah Awo us jenne. أنا حبشي يسأل أبي وجدي أنا إثيوبي إني حبشي أي كبات إني إثيوبي أنا حبشي يسأل أبي وجدي أنا إثيوبي إني حبشي Hay lagi fadda. la dhaggeeffadhu gaa Ah tee caalte jirti akkamitti caalte beekta ayye waa lamaan caalte alamin. afaan arabiffaa afaan amaariffaa afaan oromoo afaan sadii ta'uu Bismillah bo atina jesi bo. Bismillah dachi site atina radio. No, YouTube Ramalif kasi duba YouTube Ramalif kasi. Short yela gasen short lag acho short lag. No masar mele ke tindi suyet ni dare masar mele ke tindi suyet. meeqa tibaabte hamza Hah? meeqa tibaab Video dalaguuf deemta video ni daleeyta. Hai mesha bite din video mesha video tidalagu ya gurba hasara sele be sinin garse sa boda usa. meeqa tibaabte waligala meeqa tibaabte Ati khabba tora dibbalanchi garagalta khamma mesha wajju barfite na habar. mee wallahi jeme dhugaan sagalee tanatti maallaqa nama baafte amma studio deeyte
Boom Tamzani Jataman in Jelly. Jecha khiyya ga amma dhugat akka dhugatti yaasa deemi Hamza. Ibsaan jechaan siddeesaa warri Hamzaa. No wallahi Umar dhugatti amma yoo Hamza dhaggeeffadhu. Wallahi mee maallaq istiidoo dhayxee waa itti ni baafte amma. Be Wasimu? Istiidoo amma inshallah borunin deebi'a maasar godhuudhaafi istiidoon xiyyaa fi ta'a. Mu'aaza bibitti dalanya takka. Inninis gizee saampil waraabu istiidoo duduba mul'isa jiraan inni mul'isa ni laaltan. Akas. Fira qabda Hamza, fira qabda. Aboo ati firri tokko anumaati maal jechuu? Hai. Kunoo gaara mul'ata amma jiraamu. Tapi asuma jiru. Hai. Qalbeeffama jiraamu. Hai. Maal jechuu? Eegaa. Mee wallahi Jinee gadhiifne nuti. Ati nama hunda jiru mukayyasa isaati gizee nama. wallahi Hamzaa shee Jaabir maaliif footoo gaggaragalchita duuba? Assalamu alaikum. Inni qabeessa qabeetiin harkaa qaba. Waalaikum salaam warahmatullahi Waaleekum Ustaaz Hamzaa kana jechuun sagalee isaa shimbirroo hundaan dhageeffata isarra qubateeti isirra bisuudhaan Sheenii ragaa beeku jira. Welcome our guddaadhaa bara namichi sagalee isaa agartu amma hoggaan dhageeffatu takka gaggabeetiin feebaree jiru. Sheenii soomana keessa irra ragaa dhugaa bee waan dhugaa dubbate. Hai ani bar mana kana bakka kan nuti bu'in jeetii firraa eegu jira bara gaa'is tasaa wal bira sodaan. Oromoo waan jettu dhageessanii namni inaaf hedduu haasawette gaa'ee dhufeetiin bira kutu jira numa inaaf irra laalee naasusaa. Inaafaan numa jirti Hamza namni inaafuun nama hojjetu numa inaafa. Akkana haa. Gabaadhu ati. ana mata garuu Hamza rabbii sun sodaadhu fira qabda Hamza bira rabbii sun Aboo firri xiyyeessuma ati isaa bakkeetiin nama hunda dhahin kaa'uun waa keessaa guutuu firri yoo fira xiyyataate dhaggeeffadhu naafisi wallahi sagaleen teenya warra tazziyaatu yoo boonye namni nutti yaa wallahi sinja hukuma tazziyaatu namni wallahi Hamza hukuma tazziyaatu ina ufuma keessatti Aboo ati isaa bakkeetiin laatiin sirin jenne lama dura ta'ulle wanin argarra ana ma fakkeenyaaf amma lafaa kee manzuuman baasa jee wallahi sagaleen tiyya bakka boochisanii fi waan taatu natti fakkaatu. Ati akkasitti sitti mee beekan. Hotel taatu barniin beekanu ta'e kan taane way ajaa'ibni hin mootu aboo hin sifalmu jiraan. Abbaan toofiin arguu jedhee ati ifittii miree ati sitti hima wallahi akka bukkata sitti hima. Lakki isin hundaa waan mana shiidaa ani yoon isinii baase sagaleen xiyyaatti sanirra bitamaan ifama guddaadha garuu wallahi miira keessaa bahaa malee. No sagaleen dhalaa bareedu. Sagaleen dhalaa bareedu nu sodaatu malee sagaleen dhalaa hundi bareedu. Dhaggeeffadha. Dhalaa sodaatu garuu. No lakka faamiti wallahi. Laa sodaan qabnu lakki sodaan qabnu. Sodaatu dhalaa malee sagaleen isaa bareedu. Ani gaaffii qaba amma isin kanaa hima wanta kaan na dhibe booyi Facebook irratti illee wanta numa barreessa. Attaasaa jechuun tun maal jechuun. Attaasaa jechuun namni numa barreessa annaaf hin galle maal jechuun haa himaame. Afaan nakisaaliti maal isa? Attaasaa jechuun kuni. Attaasaa jechuun waan hin beekne mokkoruu. Fashaloota jechuun. Nono wallahi ittiin arku jira naaf hin galle ibin fuudheeti hiikasii barbaadee dha. Yaa Hamza bro. Wajaroo jechuun Hamza jechaa birsiin deemaa bara. Manzumaa teessan jalatti attaasaa jira kate. Wallahi lakke. Wallahi nama jalatti jira Allah kun agarta. Naanaati gaaffii nan qabu. Mee Hamza gaaffii si gaafannaa eegi manzumaa teetirraa. Inni wasaati. Hamza xiqqaama guddaa gaafata. Bakka Hamzaan lameen jiranitti maqaa adda baafnaan leencoo Ibraahimiin gaafadha. Leencoo dhageeffadhu. Maqaa Arabiraa jijjiirra deemis ni gaba. Lallafadde maqaan kiyya leenca. Yes. Simaan dhagaa. Leenca qabaachuuf fuula leencaa qabaachuuf Hamza. Leenca maqaa leencaa baafatudha bar fuula leenca qabaachuu qabaa bar. Buruja nama qabaachuu qabda. Uska afaan akka leencaatiin qaba gammaaniin qaba maatu narraa Baafatu bedhii. Buruja nama sodaachisu qabaachuu qabda amma buruja qabdu. Hamzarraa jijjiirratuun dirqamaa beekan. Akkanaa hin ta'u akkasii nama. Amma Hamzaan jechaa biroo osoo maqaa leencoo baafatee bareedaadha maaliifi burunyi isaa olmaadha. Hin ta'u akkasii. Amma dhageeffadhu intala baadiyyaa kabaafate maqaa kabaafateen jechuun jirra Ustaaz Hamzaan amma Ustaazuma Hamzaadha ammaa fi. Yes.
amma leencoo dhageeffadhu. Ati warra sagalee si jalaa qabe sana isa argatte deebitee sagalumateeti ta shamarraniitti jijjiirte moo nama shamarranii si jalaa qabe? Kana guyyaan argatu guyyaa kilipiin guutuun gadhiifamtu warra ja'uus hundi isaanii jaanii jirani viidiyoo irra ni Hamza rabbii si wasa dhuga dandiisin rabbii si wasa ammaanu geesse gadhiisu gadhiisin tikate wallahi Hamza wallahi waan barbaadisiif kan agarun dhiisin gadhiisu wallahi waan barbaadu waan feetu nu gaafa